Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya walabummaanis neetwoork irraa oduu yeroo kanaaf qabnu isinitti himna dursa matootii oduu. Dirreen cinniitti baatii 3 as hidhaan ammaachaa jira jedhame. Dhaabbanni fannoo diimaa loltoota Tigraayitti booji'aman daawwachuu eegaluusaa ibse. Barreessaan asoosama afaan Oromoo jalqabaa kan ta'an obbo Gaaddisaa Birruu boqotaniiru. Oduu yeroo kanaaf qabnu waliin kan isin waliin turuu ani Galgaloo Tufaatii amma oduu bal'inaan. Dirreen cinniitti baatii 3 as hidhaan ammaachaa jira jedhame. Godina Shawaa Lixaanaa dirreen cinniitti baatii 3 as jiraattonni mana hidhaatti guuramaa jiraachuun beekame. Maqaa ilmaa keessattuu waraana bilisummaa Oromoof deeggarsa adda addaa godhaa jira jedhuun hawaasni nagaa hojjettoonni mootummaa fi qeerroowwan hedduun hidhaatti guuramaa jiraachuu jiraattonnii fi maatiin walabummaa niwus neetwoorkiif himanii jiru. Warreen hidhaman kana keessaas manguddoota ulfoo umurii 80 olii fi haadha mucaa daa'ima ji'a 2 waliin hidhaman illee akka jiran maatiin himaniiru. Kutaan namoonni kun keessatti hidhaman dhiphachuurraa kan ka'e namoonni dhaban dhaabbachuu malee taa'uu fi ciisuun rakkisaa akka ta'e himameera. Kutaa tokko keessatti hanga namoota 80 oliitu hidhamee jira kan jedhan maatiin hidhamtootaa hanga ammaatti qaamni sababa hidhamaniif gaafatee fi mana murtiitti dhiyeesses hin jiru jechuun walabummaa niwus neetwoorkiif himaniiru. Namoonni hedduun dhiibbaa kaadiree bilxiginnaatiin dararamaa fi hidhamaa kan jiran yoo ta'u, hidhamtoota kana keessaa tokko maatii wareegamaa Abdii Dajanee yookaan Jaal Miiltoo ta'uun beekameera. Abbaa Abdii kan ta'an obbo Dajanee Nagaraa fi haadha warraan isaanii aaddee Muluu Jifaaraa gaddaamaa wareegamuu ilma isaaniitiin isaan mudate keessa otoo jiranii umurii kanaan yakka tokko malee mana hidhaa dirreen cinniitti dararamaa jiraachuun beekameera. Keessumaa haati Miiltoo aaddee Muluu Jifaaraan waggaa tokko oliif dhukkubsachuun magaalaa Finfinneetti yaalamaa kan turan yoo ta'u, ammallee erga Miiltoon wareegame as beellamaan deddeebi'anii yaala isaanii hordofaa otoo jiranii adoolessa 11 2021 bakka siriirra ciisanii dhukkubsataa jiran mana isaaniitii abbaa warraa isaanii obbo Dajanee Nagaraa waliin qabamanii mana hidhaa keessatti dararaa biraa argaa jiraachuun beekameera. Hawaasni keenya badii malee kaabinee fi kaadiree ayinachaan ukkaanfamee jira kan jedhan jiraattonni dirree cinnii sagalee dhabe malee uummanni keenya rakkoo hamaa keessa jira jechuun miidiyaalee fi aktiivistoonni uummata kanaaf sagalee ta'uun dhaabbilee mirga namaaf falman kanneen biyya keessaa fi idil addunyaa biraan akka nuuf ga'an jechuun iyyataa jiru. Warra hidhametu nama hidha. Hidhaan meeshaa abbaa irree injifatamaan lubbuu biliqa geesse ittiin of tursuuf hawaasatti sodaa uumuuf mormitoota of dura maqsuuf dhimma itti ba'udha. Ta'us hawaasni garbummaa hadheeffatee bilisummaaf qabsaa'u kanaan hin sakaalamu. Nuti kaayyoofiif hidhamuu miti dhaloota aarsaa lubbuuyyuu hin waakkanne horanneerra hidhuun fala miti rakkoo siyaasaa hin furu daraan hammeessa jechuun hawaasni dirreen cinnii hidhaa fi dararaan seeraan alaa ejjennoo isaanii irraa duubatti akka hin deebifnes ibsaniiru. Dhaabbanni fannoo diimaa loltoota Tigraayitti booji'aman daawwachuu eegaluusaa ibse. Koreen fannoo diimaa idil addunyaa ICRC loltoota Itoophiyaa humnoota Tigraayin booji'amanii hidhaa jiran daawwachuu eegaluu isaa beeksisee jira. Loltoonni mootummaa federaalaa naannoo Tigraay gadi dhiisanii bahuu hordofee magaalaa guddoo naannichaa Maqalee kan to'atan humnoonni Tigraay loltoota Itoophiyaa lola irratti boojine jedhan magaalaa Maqalee keessa oofanii akka uummataan daawwataman taasisaa turaniiru. Hoogganaan TPLF Dabraxiyoon Gabra Mikaa'el loltoonni isaa loltoota raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa 6,000 ol booji'uu barruu The New York Timesitti himanii turani. Loltoonni sadarkaa gadii 1,000 ta'an adoolessa 26 2021 gadi dhiifamanii hanga daangaa naannoo Amaraatti gaggeeffamuu hoogganaan TPLF Dabraxiyoon wabeeffachuun Reuters gabaaseera. Haa ta'u malee raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa loltoonni isaa booji'amuu yeroo adda addaa waakkachuun ibsa kennaa tureera. Qindeessaan ijaarsa waraana raayyaa ittisa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Baacaa Dabalee ibsa torbee darbe kennaniin suuraa fi viidiyoon humnoonni Tigraay loltoota Itoophiyaa boojine jechuun agarsiisan bakka biraatii kan fudhatamee fi footoshooppiidhaan kan tolfame jedhanii waakkataniiru. Mootummaan federaalaa gama isaatiin raayyaan ittisa biyyaa seeraa fi naamusaan waan buluuf uummatatti dhukaasuu dhiisee aarsaa kaffalee gareen shororkeessaa akka waan mo'amee fakkeessee olola sobaaf oolfatee jedhee ture. Namoota hidhaarra jiran daawwachuun itti gaafatamummaa ijoo qabnu keessaa tokko yoo ta'u biyyattii keessatti qooda kana bahachaa turre sochii kana Tigraayitti eegaluu keenyatti gammanneerra jechuun Itoophiyaatti hooggantuun opereeshinii ICRC Maariyaa Soldaadaa himaniiru. ICRC'n loltoota booji'amanii Tigraayitti hidhaa jiran jalqaba torbee kanaa daawwachuu eegaluu isaa malee loltoonni booji'aman meeqa akka ta'anii fi haala akkamii keessa akka jiran homaa ibsa hin kennine. Kabajaa fi eegumsi namoota hidhaa jiranii akka mirkanaa'u akkasumas qaamota dhimmichi ilaallatu waliin marii akka godhus ICRC'n beeksiseera.
Hoogganaan TPLF Dabraxiyoon Rootarsitti akka himanitti ammallee booji'amtoonni loltoota Itoophiyaa 5,000 ta'an harka isaanii jiraachuu himaniiru. Isaan keessaas kanneen ajajoota ta'anii fi seeraan gaafatamuu qaban hin gadhiifnu jechuudhaan miidiyaaleetti himaniiru. Kanneen gadhiifaman akkamiin akka gadi dhiifamanii fi erga daangaa naannoo Amaaraa gahanii booda eenyu akka isaan simate wanti jedhame hanga ammaatti hin jiru. ICRC'n bara darbe Itoophiyaa keessatti manneen hidhaa 50 keessatti namoota birmadummaan isaanii sarbame 72,000 daawwachuu fi deeggarsa adda addaas gochaa akka ture beeksiseera. Kun kanumaan ta'eetoo jiru lola naannoo daangaa Tigraayitti amma adeemsifamaa jiruun loltoonni humna addaa naannoo Oromiyaa booji'amanii akka jiran odeeffannoon gamasii bahu addeessaa jira. Kanaan walqabatee dubbii himaan Tigraay Geetaachoo Raddaa tarkaanfii karaa gama Affaariin humna addaa Oromiyaa Tigraay rukutuuf bobba'e bittimsuuf fudhanneen akka gara duubaatti deebi'an goonee milkoomneerra jedha. Haa ta'u malee odeeffannoo fi suuraaleen miidiyaalee hawaasaa irra deddeebi'an miseensonni humna addaa Oromiyaa lakkoofsaan hedduu ta'an waraanicha irratti booji'amuu isaanii gabaasaa jiru. Oduu gaddaatiin immoo barreessaa asoosamaa afaan Oromoo jalqabaa kan ta'an obbo Gaaddisaa Birruu boqotaniiru. Barreessaan asoosamaa afaan Oromoo jalqabaa obbo Gaaddisaa Birruu Waaqaa addunyaa kanarraa du'aan boqotanii. Afaan Oromootiin asoosama jalqabaa Kuusaa Gadoo jedhamu kan barreessan obbo Gaaddisaa Birruu addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Obbo Gaaddisaa Birruu abbaa isaanii obbo Birruu Waaqaa fi harmee isaanii aaddee Bijigee Gonfaa irraa bara 1950 akka lakkoofsa Abashaatti godina Arsii magaalaa Boqqojjiitti dhalatanii. Barnoota isaanii sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa Boqqojjii fi Asallaatti erga baratanii booda bara 1965 kolleejii barsiisota Azmaraatti barachuun aartii Oromoo guddisuu irratti kan xiyyeeffatan yoo ta'u, boodas Yuunivarsiitii Finfinneetti digirii isaanii jalqabaa barnoota afaanii fi fookulariin xumuraniiru. Itti fufuunis digirii isaanii lammaffaa damee barnoota afaan Ingiliishiitiin Yuunivarsiitii Finfinneerraa fudhataniiru. Waggoota 6 ogummaa barsiisummaan kan tajaajilan obbo Gaaddisaa Birruu Akkaadaamii Afaan Saboota Itoophiyaa kan jedhamu keessas hojjechaa kan turan koree waaltina afaan Oromoof jalqabarraa eegaluun nama tumsa olaanaa bahatanidha. Obbo Gaaddisaan yeroo barruulee qubeen barreeffaman baatanii deemuun baay'ee rakkisaa ta'etti asoosama jalqabaa qubee afaan Oromootiin ayyuu maxxansiisanidha. Kitaabota barreessan keessaas Kuusaan Gadoo jaalatamummaa guddaa kitaaba horatedha. Kana qofa otoo hin taane kitaabota akka Dhaamsa Abbaa, Burreen Bifa Tokko Mitii, Fedhii Gamtokkee jedhan fa'aas barreessuun maxxansiisaniiru. Adeemsa kana keessattis qormaanni guddaan akka isaan mudataa ture seenaan jireenya obbo Gaaddisaa ni hima. Obbo Gaaddisaan namoota waaldaa barreessitoota Oromoo hundeessan keessaas tokko yoo ta'an nama dadhabee osoo hin jedhin waldicha cimsuuf dhama'aa turan akka ta'es himameera. Obbo Gaaddisaan dhibee istirookiitiin qabamanii waggaa 2 wallaansarra erga turanii dhalatanii umurii waggaa 60ffaa isaaniitti adoolessa 19 bara 2021 addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Obbo Gaaddisaan gaa'ela hundeeffachuunis gameessa abbaa ijoollee 4 dhiira 2 fi durba 2 turanidha. Walabummaa Niwus Neetwoorkii boqochuu obbo Gaaddisaatiin gadda itti dhaga'amu ibsuun maatii, firoottan, hiriyoottanii fi uummata Oromootiif jajjabina hawweera. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu isaan gammaa ture qophiilee walabummaa Niwus Neetwoorkii afaan waliin turtii gaarii isiniin jenna.